Daawwattoota chaanalii Akkoo Ingilish Oromic akkam nagaa jirtu bakka jiraattan guyyaadha. Gaaffiiwwan intiraansii akkuma dheengadhi isin jedhe gaaffiiwwan intiraansii kutaa 12 gaaffii 120 deebii isaa wajjin qabadhee isin dhiyaadhee jira. Eenyu keessan yookaan immoo hagam keessantiyyuu gaaffii addaa irraa fayyadama. Gaaffii addaa hanga dhumaan wajjin ture deebii isaa barbaada. Kanatti mangara barumsatti haa deemnu jecha. Chaanalii kiyya subscribe, like, share akkanaa gootan abdii kiyya. Na bira dhaabadhaa. Wal bira dhaabannaa. All right. Gaaffiiwwan kanneen dirqama. Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Akkoo English with Oromic. I'm Akkoo from School of American English. My dear sisters and brothers, how you guys? How you all doing, man? How's life keeping with you, man? What's up? You okay, right? I hope so. Daawwattoota chaanalii Akkoo English Oromic akkam nagaa jirtu bakka jiraattan guyyaadha. Gaaffiiwwan intiraansii akkuma dheengadhi isin jedhe gaaffiiwwan intiraansii kutaa 12 gaaffii 120 deebii isaa wajjin qabadhee isin dhiyaadhee jira. Eenyu keessan yookaan immoo hagam keessantiyyuu gaaffii addaa irraa fayyadama. Gaaffii addaa hanga dhumaan wajjin ture deebii isaa barbaada. Kanatti mangara barumsatti haa deemnu jecha. Chaanalii kiyya subscribe, like, share akkanaa gootan abdii kiyya. Na bira dhaabadhaa. Wal bira dhaabannaa. All right. Gaaffiiwwan kanneen dirqama dalaguu waan qabuuf barattoonni baay'een moodelii waan fudhataniif akkasumas immoo barattoonni baay'een bara kana inshuraansii waan fudhataniif gaaffii kana barumsa biraa dursee haa ta'u garuu immoo gaaffiiwwan kanirraa barumsa akka jeerandii konjashinii fi kan akka result of clause illee akkasumas immoo cause of causation yookaan immoo wantoota discourse ta'an isin barsiisuu deema. Ammaaf gara kallattimaan gara barumsa isin deebisu kallattimaan deebiiwwanii fi gaaffiiwwan isin deebisu. Okay, koodiin ani dalaguu deemu koodii duwwaa 34. Hundi keessanuu koodii duwwaa 34 qabattanii deebii isaan wajjin akka laaltan isin barbaadachuudha. Okay, koodiin ani harkaa qabu kuni reading passage waa'ee qaba. Reading passage tokko filama wal biratti aanee dhufee jira. Ani yeroo reading passage dubbisu yeroo isaa baay'een qabu. Ani kallattimaan deebisee bira dabra. Isin ammoo passage kana deebi'an deebisee wal biratti laaltan jechuudha. An laalee dubbisee isin deebisaa jira. Isin ammoo sirriitti dubbisanii passage Ingiliffaa keessatti baay'ee barbaachisa. At least yeroo hundayyuu gaaffiiwwan insuraansii irratti passage lama dhufuun isaa beekamaa jechuudha. Gaaffii lamii kana passage lamii kun gaaffii xiqqaate 10 yookaan 7 baatee dhufa. Vocabulary baatee dhufa. Comprehension baatee dhufa. Gaaffiiwwan kanneen dalaguuf immoo paragraafii yeroo hundayyuu gaaffiiwwan grammar party communicative yookaan immoo communication daidai irraa baatanii party passage deebitanii jechuudha. Yeroo baay'ee isin gaafata garuu yeroo keessan passage irratti fixinaa gaaffii 20 yookaan saniin kan hin caalle jechuudha. Yeroo keessan achirratti fixinaati gaaffiiwwan kaaniin dalagaati achi booda kan irraa hafee gaaffii passage deebi'aa jechuudha. Tasgabbaa dalagaa jechuudha. Okay. Yeroo biraa waa'ee passage waa'ee paragraafii isin agarsiisa akkaataa dalaguu qabdan isin tima hadda immoo kallattimaan gara gaaffii deebi'aa jechuudha. Okay. Section 1 reading passage 1 jechuudha. Reading passage waa'ee research suggestion jedha waa'ee research haasaa waa'ee research kanatti immoo isin gaaffii laaltanii ana immoo kallattimaan deebii isin deebisa jechuudha. All right. Tokkoffaan maal jedha according to the passage akkaataa passage kanatti jedha kan deebii passage kana yookaan immoo akkaataa passage kanattu kamtu sirrii jedha. Kanaaf tokkoffaan deebii isaa the choice we make are partly responsible for our level of happiness. Tokkoffaan deebii isaa B dha jechuudha. Tokkoffaan deebii isaa B ta'a jechuudha. Lammaffaa the writer believes that abbaan wa passage kana barreesse kan itti amanu the wealthy, fame and the power are not necessarily the right source of what? Happiness jechuudha. Okay, an hiika isaa fi wanni isaa yoo isin ibsaa wale saa baay'ee na gaafata. Ani kaayuun kiyya baay'ee grammar part irratti deemu barbaada jechuudha. Kanaaf deebii qofa isin deebisaa deebisaa moo isin passage keessa dhaqaati passage 1 2 3 4 qaba. Passage afuriin kana keessa hin argattan haala salphaa argattan jechuudha. Okay, gaaffii sadaffaan which one of the following is not mentioned as a source of happiness? Okay, kanneen keessaa kan akka hundee gammachuu kan hin taane kam jedha? A material things jedha. Kanaaf sadaffaan deebisaa A. Okay, afuraffaa people who do not have close relationship are namoota waliigaltee hin qabnedha. Akkaataa passage kanatti deebiin isaa C. Not as happy as those who have. Akka namoota kalaanii gammachuu qaban jechuudha. C dha. Ammas paragraafii dubbisaa deebiin paragraafii kee jira. Shanafa, the writer of the passage believed that in order to be happy, one
should have deeper understanding of friends feeling jechuudha. Kanaaf gammachuu nama tokko irraa arguudhaaf hiriyyatti kalaa'uun sirratti dirqama jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maalidha? B. Shanaffaan deebiin isaa B. Ja'affaa. Volunteering or just volunteering is mentioned in the passage as a way of, okay, fedhiidha waa dalaguun akkaataa paragraaf kanatti kan ibsamu keessaa tokko maalidha? Getting happiness by helping others. Volunteer jechuun fedhiidha waa dalagaa jechuudha. Kanaafiyyuu getting happiness by helping others namoota biraa argamuudhaan gammachuu argatu jechuudha. Kanaaf ja'affaan deebisaa A ta'a jechuudha. Ja'affaan A ta'a jechuudha. Eeshi torbaffaa. Torafan, as discussed in the passage, spirituality is about dash. Spirituality is about what? About dash. Okay, they will say D about getting happiness by understanding the beauty of what? Nature. Sabat torafan mara? D. Sabatanya D. Okay, sadetafa. Based on the passage, which one of the following is not a way of practicing spirituality? Okay, kan why takanin kaya kan toko kan why passing spiritually is spirituality kan tani kama chuda. Okay, they will say C is political leadership. Kuni martun tayo chuda. Political leadership. Okay, C. Sagalafa. Which one of the following is not as aspect of thinking positively? They will say A, being concerned about your opinion. Okay, A tayo chuda. Sagalafa they will say A chuda. Kunafa. Which one of the following is not the writer's purpose in this passage? Akata barifama passage kanatti kan purpose in tani kamera. D, tell people that they have full control over their happiness. D. Okay, okay. Kunafan D. Kunatokofan reading passage 2 reading passage 2 mo is about air pollution why falam kilesati why falam kilesa lesson lesson dubbisa chula. Paragraph me kaba paragraph shan kaba paragraph kunin toko sa de mata fi kaba chula. Kunatokofan it is not stated in the passage that kan akata passage kan kete one hin namata kamida be choosing what we eat or drink can give us life comfort. This is wrong. B. Kunatokofan B ta chula. Ulamafa air pollutant is said to be present when we feel suffocated during breathing. When we feel suffocated during breathing. Kulamafan eta. Okay, kulamafan eta. Kulamafan, which of the following is not true according to the passage? Akata passing kan ugantan kamjira. A, industrial and vehicular exhausts are the main source of indoor air pollution. Okay, kulamafan they will say A. A feeling of suffocation is indications of what? Pollution. Kula lamafan, da. Kula shanafan, the fact that we combinations of air is constant all over the world is an indicator of what? How? A, nature is stigma. Nature is what? Is stagnant. Kula shanafan, A. Okay. Paragraph dubisa. Debin paragraph kesa fura magala berarti du fochul. Alright, so nature is stagnant. Okay, kule Jafan, the accumulations of carbon dioxide exhales from lungs increase in an airtight room and could cause suffocation. Kule Jafan eta. Okay, which one of the following is not characteristic of the sick building syndrome? Okay, B, it is the result of the combined effect of various diseases. B. Which of the following is mentioned as a source of indoor pollutant? And C, cosmetics. Okay, C. Okay, cosmetics. Okay, cosmetics. The writer of the passage think that aban passage kan yadu kon mo kan yad iti intele individual can contribute to handling indoor air pollution. Okay, C. Okay. Did not find an appropriate title for the passage could be yero hunda you paragraph to kof ko mo passage to kof paragraph siga fada yero bay paragraphing kuni jel qabrat dufunda yo ka qitara to mo dumar dufachul kanaf yero bay jel qabrat dufa hata uti debi kanat kan appropriate undau the cause and the effect of what? Air pollution. Cause and the effects of air pollution. D. You find them isa
D ta'a jechuudha. Okay, deemni tokkoffaan is about comprehension, understanding sentence dha. Gaaffiiwwan deemni tokkoo fi deemni lama gaaffii lama bichaadha. Comprehension kan itti kalaa'u jechuudha. Kan gaaffii itti kalaa'u kan immoo isa fakkaatu kam jedha jechuudha. Okay, deemni tokkoffaan maalidha? Rapid pollution growth is likely to lead to high cost of living. Can itikalaw high cost of living may result from rapid population growth. Didn't talk about scene itikalaw. Okay, more scene fakata sato chule. I wish I had talked to him when I saw him yesterday. I wish niawa. Okay, yero kale argisan so ta say niawa chule. Kuni is about wishing chule. It's about regression chule. I wish I had talked to him when I saw him yesterday, but I didn't talk to him. Itina so negaru so sarge ta say no tole chule. Kana dina famada D I saw him yesterday kale argejra and I avoided speaking what? To him. Galu tasau di say jira. So the answer is what? D. D name na find you sa D de. All right. Section 4 is about vocabulary. Okay, vocabulary akata wani kanatin kan bakdu what sirit galu ndo kame chura. Yim sarafan at the meeting. Okay, at the meeting the chairman allowed dash of opinions for participation. Akata bakduwa kanat kan galu ndo. Yo tigalchine kan hima student kan kame chura. Completion chura. Completion yo tugutame bakduwa kanat yo tigalchine hima student kan chura. Kanaf ilim sarafan it is diversity chura. At the meeting the chairman allowed diversity of opinions for participation chura. Kanaf ilim sarafan mada okay, let me have fun. The government dash any program which will help to solve the problem of overflooding during the rainy season. So the government is what? The government it is launched or declared it. So let me have fun. Launch the government launched a new program hara which will help to solve the problem rakko kana kan furchuda rakko bishan yero roba lafaya yo kalmo biyi hare demu akamta ka solve ma gole launch gole chuda. My friend took out dash from a bank to buy a house, but he could not pay it back in time. Malaka bank in Afra. Malaka bank for Tumadama is called that is a loan. Kanaf, Famada, Sita. Okay, Kanaf, Irioniki, Malaka bank in Afratani, but Hagama, Yankee, and Dave Nature. Jaffa, the newly married couple has just gone to Awasa for what? Muchuran Harawa Hawasa de Manjani for what? For honeymoon, Bashanav de Manatura. So Jaffa Mada. The leader of the party will soon dash that his party has won the recent national election. So the leader of the party will soon declare party is akka hinjifate if can declare nan bita. Also, we are facing many problems at the front. This is about what? It's about opposing ideas. It's about contrasting. Okay? Also, also, you oppose idea. Contrasting ideas. Also, we are facing many problems at the front. We should not be dash pessimistic. Okay? We can say pessimistic. Pessimistic just think for somebody something worse. Wow, wait, no, wait, one bad. Optimistic one, pessimistic one. Optimistic be positive for somebody. No, wait, one garia. Pessimistic more of one bad. Okay, akka one to Kosukunamu. See how we should sit how we should. Kanaf, Rakon by your man Kunamule, pessimistic because I'm sure that things will become better in the future. And near that, that Fundurati want to do akka for your choice. So the answer is what? B, pessimistic. The scene of the plane crash where all the passengers on board the plane lost their lives was really terrifying. By a number of so don't fun, I do not need to dash the mobile numbers of my contacts because I have them all on my mobile phone. So I do not need to what? Memorize. حفظوا النمبر بايسو سموتي كابتشو النمبر بايسو لكوفتا هيريوتك هي ما راكبا كونتاكت راون كابوف حفظوا يوكل مو سموتي كابتشو النمبر بايسو so they bisa memorize sita actually.
Okay, so demi tokko haga sodomi saddettaffaan immoo substitution. Substitution jechuun immoo jecha jala sararamee jiru kana, okay, jecha jala sararamee jiru kana hiika isa fakkaatuun kan bakka bu'u ta'a jechuudha. So demi tokkoffaan maadha, the patient who was in an accident remained immobile on the stretcher for about 2 hours. So immobile means who can hojii dhaabe jechuudha. We can say motionless, okay? We can say motionless and D. So demi tokkoffaan maadha? Detail. So the police are still looking for the murderer. Okay, kaja saya mada murder. Murder chun nama jasa chuda. Who fatally shoots 3 people and disappeared. Namut sade shoot kore ajasa kampare chu. So murder chuma chuda is a killer na chu ajasa chu. So demina fa mada ata chu. So them said they wasted some time at the beginning and now they are under pressure to complete the work in the time given to them. Okay? There was some time at the beginning. Del kabar tiro sani Bible lesani amma mo they are under pressure to complete. Okay. Hoji sani umur raf amma ba chinka yo kana mo rako ke jira chu. Kana fu mada tension na chu. So them said they are under tension chu. Chinka ke jira chu. Okay, so them for fun. The police should heighten, okay, should heighten the awareness of the community in order to put the rising criminal acts under control. So, heighten, so the answer is what? Okay, realize or realize. So, the matter of okay, he can't button. So the his job is to guide invite guests to their seats in the holy church. Hojini sa namot kesuma gara teso afero chu kana fi responsibility chu. His job his responsibility chu. So the me famada dita chu. Then Jafan, the man says that he can beat anybody in a fight, but actually he is cordially bullied. So what is cordial? So that so it is timid and non C. So Afaan, we need additional fuel to keep the machine in motion or it will stop suddenly. Can I feel motion? It is movement. So Afaan A. So Afaan, a father, a mother, and children who live together make up a family, means a form. Make up a form. So that means Afaan B. Alright. Language focus. So them is a data for hanga to mura kanjuru grammar part which is very essential and vital by your bazakate maida grammar part kanaf grammar part kana hanga to mura no jintura. Okay, gafi language focus so kalmo grammar part da gafi so demi sagali hanga torbate mi jata chuda. Alright, gafi grammar can say nerge fala chud. So them say famada, I think I saw you coming out of the director's office. I think I saw you coming out of the director's office. Dash, did you go there? Okay, I think I saw you coming out of the director's office. Okay, one biroti baha churte natti fakata chuda. So, why did you go there? Marif achdem chuda. Okay, gavin kun namonni garin yokono barsan gari for how lechon dani garomo ana akana mulatati demisa why did you go there? Marif akka achdem chuda. Kanaf demisa sile di letonda isintilalada. Okay, so dem segala fan demisa C da or D. Okay, Gavi can street tilalo or bad. Okay, after fun, take your umbrella with you. It does rain in the afternoon. Take your umbrella. It is about possibility. Okay, umbrella front robu dan datu. Kun wae model verb da. Kana fi you A might be must C should and D has chuda. Kana might is perhaps yokana more possibility agar sa min albata chuda. Must more is necessity strong chuda. Obligation chuda dirkama chuda. Yokana more should if has more is about advice chuda. Advice agar sa chuda. Kana dem sa sri kamini take your umbrella with you. Umbrella yokana more barella yokana more ila dibabe sojini robu dan dachu. Kana fi shakki anjuruf debi samala A might chu. Aftama fa ata chu. Artim to confine hasa bakale feeding kuda how do you watch television chu. Television ro make out nan every evening chu. Din ko mare debi say every evening. Kuni mada kuni adverbs of what? Adverbs of manner chu. Adverbs of manner chuda. Okay, akkami takka television at you make akka daw to gafta chuda. So adverbs of manner chuda. So they will samada sorry adverb frequency chuda. Sorry adverb frequency chuda. So they will samada how often you by mada how often B. After to confirm mada
B jechuudha. How often? Okay, after Afaan, I eat nearly all kinds of foods. Dash drinks. I only like soft drinks and fruit juice jechuudha. Kanaaf kun about contrasting jechuudha. Kanaaf iyyuu deebii kanaaf sirrii ka ta'u kaminni I eat nearly all kinds of foods with respect to alright drinks jechuudha. Kanaaf kuni is about contrasting jechuudha. Walifaaladha as far as hin ta'u, for hin ta'u, in spite of hin ta'u. So it's about what? It's about result of clause jechuudha. Kanaaf deebiin isaa after Afaan D jechuudha. D. Okay? Okay, after Afaan, also the doctor has warned him several times, he hasn't stopped dash yet jechuudha. Okay, doctor yeroo baay'ee akeekachiisullee inni waan dhugamu kana dhugiitiin dhaabne jechuudha yookaan immoo alkool dhuguun dhaabne jechuudha. So the question is about again result of clause, it's about contrasting idea. Let be anyhow asitti maal sarale A drinks, B to drink, C drinking, to get drink drunkera deebiin isaa bira songain jechi he hasn't stopped jedhu stop jechi kun maal is gerund jechuudha. I mean gerund jechuudha. Gerundi yookaan immoo verbi taanee dhufu qabu. Verbi ing form jechuudha. Gerundiin isa taanee kan dhufu qabu. Verboota muraasni jiran waa'ee gerundi torbaanuuf I promise you isin barsiisaa. Garuu ammoo bakka kanatti stop din kun maal gerund jechuudha. Verbi taanee dhufu qabu maal verbi ing jechuudha. Taanee dhufa jechuudha. Kanaaf jechuudha he hasn't stopped drinking yet jechuudha. Dhugaatii dhaabuu hin dhaabne jechuudha. Kanaaf 43 maal C ta'a jechuudha. Drinking maal gerund jechuudha. Alright. Waa'ee kanaa isin barsiisa. Eenyuutti gerund ta'e gerund jechuun verboota isaan dura dhufanii jiranii kan verbaan itti aanee dhufa. Fakkeenya I like playing jennaan. Like maal gerund jechuudha. Okay? I like dancing. Gerund jechuudha kun martu jechuudha. Alright. After Afaan, I hate going out for a walk. Dash the rain season jechuudha. During yeroo waqtii roobaa jechuudha. Okay? During the rain season jechuudha. So the after Afaan maal actually. After Afaan, we remind idle yesterday. We dash played football, dash watched television. One dragon actually. We remind idle yesterday. We dash played football, dash tokko yung go actually. Kan after Samada, neither nor. Lamenu kan go actually. We remind what idle yesterday. Idle go male. Play len tabanne TV le la actually. This is about what neither nor. D actually. After Afaan D. Neither jechuun lamaan kan goone jechuudha. Either or jechuun immoo lamaan keessaa tokko kan ta'e jechuudha. Both jechuun immoo lamaan kan goone jechuudha. Alright. After Afaan, we didn't like the talk show. Dash. We switched to the movie channel. Okay, it's about result of clause. Kun waa'ee clause haasaa jechuudha. Kun illee waa'ee clause haasaa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maadha because as so as ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maadha is result ta'a jechuudha. Result of clause jechuudha. Mali fakalale saba dubbata jechuudha. We didn't like the talk show enjoy jechuudha. Result isaa maal yookaan immoo bu'aan isaa maal we switched to the movie channel jechuudha. Ni cufne jechuudha. Kanaaf deebiin isaa after Afaan A jechuudha. After Afaan A ta'a jechuudha. After Afaan, members of the team sat down under a tree nitani and rested because they were dash tired after the long journey on foot jechuudha. Egaa members of the team sat down. Namoonni muraasni members ta'an yookaan immoo deemsa dheeraa deeman booda muka jala ta'anii jechuudha. Kanaafuu maadha extremely tired jechuudha. They were extremely tired jechuudha. Kun maadha is adverb jechuudha. Baay'ee dadhaban. I mean adjective jechuudha. Baay'ee dadhaban jechuudha. So hard jechuun maal jechuudha? Negative jechuudha. Wajji negative wajjin deemuu danda'u. Hard jechuun yeroo baay'ee negative dha. Fasting adverb illee adjective illee ta'a. Kukuliin akkasuma jechuudha. Kanaaf deemsa extremely tired jechuudha. Okay, kanaafuu deebiin isaa adjective dha B ta'a jechuudha. After Afaan B. After Afaan, I like dash sugar in my tea. Do have some, please? It's about countable and uncountable dha. Kanaaf deebiin kana deebisuudhaaf maal laalla I like dash sugar. Sugar countable uncountable uncountable jechuudha. Kanaaf I like any few melangen. I like a little none. After Afaan ba. After Afaan, you have dash to do at home this afternoon, so you cannot go out. You have anything, nothing. No, you have something to do. As okay, wow, where you can go to jira sabore kana alabonde something. So C. Okay, Shantamafa. Many people don't dash. It is easy to find jobs these days. Many people don't think it is easy to find jobs. Yeroo ammaa namoonni baay'een hojii argachuun salphaa akka ta'e hin beekan. So deebiin isaa maal
think jechuudha. Shantaman mada, sorry, Shantaman. Okay, Shantaman, I wish I dash a pilot so that I can travel to different parts of the world. Okay, I wish I did. Look, barata wata kubada. Yero hunda you, I wish nan, itane kalufu kawu, sabeti, ayo kawu yo kayu, itane kalufu kamada past tense, yoko mo past perfect. You can past tense in no case, you can past perfect. I wish I had it. I wish I had. I wish I were. I wish I want. I wish I had eaten. Okay, I wish I had prayed. I wish I had stopped. Kuni martu madam. Regression nature. Kana de minsa shantama fa mada is dita. I wish I wish I were a pilot. I wish I were a pilot so that actually. Also pilot bareto actually. Garu intana actually. Shadim to confine many people don't think actually ata actually. Okay? Okay, gaafin grammar barana baay'ee salphaadha because qormaata jalqaba waan ta'eef kutaa sagala farraa waan ta'eef baay'ee salphaa isinii baasanii yoo yaadan danda'an jechuudha. Okay, shantamii lamaffaan if you practice regularly there is no doubt that your English dash much better. Okay, okay, there's no doubt that your English is will be was okay. So it's about what? About conditional type 1 actually. So will be shantamii lamaffaa B. Shantami lamaffaan B. Conditional type 1 if you practice, okay, practice regularly actually. Practice verb 1 actually. So there is no doubt that shakki tokko illee jiru that your English will be much better actually. Yeroo hunda practice yoo goote yeroo taanse Ingiliffaan kee akka jijjiiramu shakki hin jiru actually. Shantamii sadaffaan the girl is dashed to take care of herself. Oh my God. This is about all it's about enough. When la formula mataa fi qaba. The girl is old enough to take care of herself actually. The girl is old enough actually. Formula answer on the you adjective plus enough. Okay, more adverb plus enough. Okay, you hunda jechuudha. Subject plus adverb, all right, or adjective plus what? Enough actually. You are more two plus adjective or come plus what? Two actually. Why can I for a simple stuff? Do simple stuff. Couldn't discuss markers schedule by natural. Okay, why can you brand? And now the girl is enough old sustain, old enough. Old enough you know, old in adjective enough in a more formula can actually. So we are teen of the data. So sometimes I find data actually. Okay, the girl is old enough to take care of herself. Of a good of meeting gaha, you can move get there to then later. Shantami Afaan, all the participants of the meeting dash to express their opinions freely. So we're allowed actually. This is about passive actually. Okay, kun passive actually. So all the participants of the meeting hirmaatonni hundiniyyuu were allowed hayyamamee fi jira actually. So it's a passive. Shantami Afaan passive A. Ata actually. Shantami Afaan many more books dash for the school library next year. It's about future, okay, future passive actually, okay. Many more books will be bought for the school library next year actually. It's about future passive actually. So the answer is what? Will buy contain, will be bought actually. Kuna more passive future actually. Simple future. So the answer is C. Shantami Afaan, my friend said that she dashed all her assignments already. So my friend said that she has done. She has what? Done. Present perfect actually. So the answer is what? A. Shantami Afaan, if he dashed more carefully, he wouldn't have had an accident actually. Conditional type actually. Gali Shantami Afaan conditional type ila, conditional type actually. Kuni kawala conditional type 1 da kuna more conditional type 3 actually. Akin baina. If he dash more carefully, he wouldn't have had ila. Kuna maida. Main clause kana maida. Subject plus would plus have plus had verb 3 actually. Kana have debi sa kaya baina main clause ilalle if clause be kuna actually. So if clause malta past perfect actually. Kana have debi sa kaya maida if he had driving beta actually. Okay. If you are driving. Shantami Afaan, if you don't want to be broke, you dash your money wisely. You ought to use actually. Only about advice actually. Shantami Afaan D. Gorse actually. Shantami Afaan, the new park is really dash. You should go and see it. Only about adjective actually.
The new park is really fascinating jechuudha. Okay, really what fascinating jechuudha. Kanaafiyyuu adjective jechuudha. D. Okay, adjective isaan beekan jechuudha. Okay, fascinated, no, fascination, no, it is fascinating jechuudha. It's adjective. How is the new park is really amazing jechuudha. Okay, Jataafaan, you say your friend has not been around for some time. Dash, did you last see him? Okay, when did you last see him? It's about WH word jechuudha. It's about WH word. So fan deebisa sita jechuudha. Jabaa dafitu genne. Jatin tokko fan, he dashed something at the roadside and started running as fast as he could. Karatti maal arge, he saw something, all right? Waa way arge jechuudha. Jatin tokko fan deebisa ata jechuudha, all right? Ata. He saw something as the rose karamadi to arge and started running as fast as he could. Hangan and off jechuudha. Jatin fan, I think they dashed the issue at the next meeting jechuudha. This is about future plan jechuudha. So future plan jechuudha. I think they will be going to discuss. They are going to discuss in jedhamu. Going to discuss in jedhamu. Almost discuss. Deebisa jatin fan, I think no, okay. I think they beat jechuudha. Maalifi, I think they will be going jedhamu jechuudha. Will learn future idha. Going to learn future jechuudha. Future ilaa bakka fayyadamu dandeenyu. Okay, will if going to future ibsan. Will and plan idha. Going to my plan jechuudha. Waa wayii akkas godha. Bor akkas godha jechuudha baadde plan kaata jechuudha. So I am going to add tomorrow te bor plan kaata jechuudha akka isaa deemtu. Yoommoo I will tamo yoom san deemta jechuudha. This is plan jechuudha. Okay, kanaaf I think they are going to discuss jechuudha. Kanaaf deemisa bita. Jatin fan bita jechuudha. Jatin fan B. Future ilaan bakka takka fayyadamu dandeenyu. Osoo ammoo wiliin jaasu dhabaatee rakkoon qaba jechuudha. Garuu ammoo wili waan jiruuf wili leen B leen jira going to leen addin jira jechuudha. Wal bira ta'uu danda'u. Jatin sadaffaan our housemaid is really a nice woman. Saatanya mana kennaa baay'ee nama gaariidha. She dash a mother. She is like a mother. She looks haadha kenna fakkaatu sun ta'in she is like a mother jechuudha. Ishiin akka haadha kennata jechuudha. Akka haadha ilaala jechuudha. Haadha fakkaatu sun ta'in akka haadha jechuudha. Okay, she amala gaarii qabda jechuudha. Kanaaf deemisa maala is like jechuudha. Jatin sadaffaan taa jechuudha. Jatin afuraffaan next time you come to class don't forget that your textbook. Again the question is about what? About infinitive and gerund jechuudha. Why can I promise you isin barsiistii jira. Osoo isin translatein addaan gerund isinii baasa. Wanta kala shakkiin qabaatana. All right. Kanaaf walumaa galatti jechuudha. Isin isin beeku sirraa ismaadha jerendi yookaan immoo infinitivein verb to fi okay verb to fi fudhatu fi akkasumas immoo jerendi ka fudhatu kam maqaa isaanii isinii daraddara jechuun isin barsiisa jechuudha. So jatin afaffaan next time you come to class don't forget fi akkasumas akka remember kunniin maal fudhatanii 2 plus verb 1 fudhata jechuudha. Kanaaf deemisa maadha B to bring the nature jatin afaffaan B. Okay. Is it visible? Okay. Okay, Jatam Shanafan, there is a lot of dissatisfaction at present, but dash that things will improve in the coming years. So there is a lot of dissatisfactions at the present, but I'm certain, I'm sure that actually that things will improve. Ergitna tayo dubadda, amma frako bayo jira, fundura tamuni foya actually. Can I feel that I'm certain? I'm certain. Dita actually. Okay, Jatam Jafan Guru Mihra to Jina Sani, Guru Mirati Mareni. Let us go to the theater this afternoon. Theater there is a new play at the National Theater. I wish I dash the time. I have a lot of work to do. Or today actually. I wish also there minatola garomo wanta bay kadalagu juragu yat actually. Kanaf mada I wish I had sente I wish na yero hunda you past tense yo kamo past perfect galachu kabada samut. So I wish I had bita actually. Jatam jafa mada bita actually. Will have had into also more kaste debita unda. I wish baka have had kana had stay in da. Asi had into kabalechu. Okay? Okay, more had plus verb serious stay in da. All right. Jatam fan students who came late this morning dash to report to the unit leader's office. Students who came late this morning, they would tell students, look guys, students who came. I tell my conditionally,
Gaafii conditionalii sadaffaa kan ilaalaa jira jechuudha. Conditional type 2 jechuudha. Students who came in if close irratti maayidha past tense subject plus verb plus what object jechuudha. Main close irratti kenna maayidha subject plus which plus verb 1 jechuudha. Which plus or could or might plus what? Verb 1 jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maayidha D which tell jechuudha. Yaadni tokkoffaa maayidha D ta'a jechuudha. Jaalim sadaffaan tomorrow Sofina dash her assignment is the whole day actually. So is this about future continuous tense actually? So tomorrow Sofina will be doing her assignments the whole day actually. But Sofian you can more assignment see the laguf de March actually. Can have future continuous tense actually. Future continuous tense formula samada will be plus what? Verb ing actually. Can have the misa C actually. C. Okay. Okay, gaafii muraasni lafa gaafii shan JADIDTUBE. Okay, gaafii JADIDTUBE sagalaffaan my young brother is very much interested dash studying robotics. This is about what? Adjective. Okay. I mean about just preposition actually. Why preposition if nuratin baratan rakon qabuti. Garuu mo preposition kuni yeroo baay'ee adjective isa dura yoo dhufe, okay? Preposition adjective is dura yoo dhufe yeroo baay'ee ini fayyadamna. Okay, yeroo baay'ee adjective dura dhufnaan yookaan immoo preposition dura kan dhufu adjective taananiin maal fayyadamtanii ini fayyadamtan jechuudha. Kanaafuu deebisaa maadha? My young brother is very much interested in studying robotics jechuudha. Kanaaf deebisaa A. Jedhamsa galaffaa maadha? A ta'a jechuudha. Maal siin jedhee adjective kenna yoo dhufe ittaanee kan dhufu qamaadha preposition fayyadamtan jechuudha. Preposition fudhataa jechuudha. Kanaaf iyyuu interest kedumaadha adjective jechuudha. Okay, torofaan Mukhtar went to gym dash see his old friends. It's about just close. Kun waa'ee cirota jechuudha. All right. So Mukhtar went to gym maaliif jimma deeme in order to see his old friends. Hiriyaa isaa laalu deeme jechuudha. Bu'aan isaa maadha hiriyaa isaa kan duraan laalu deeme jechuudha. So deebisaa torofamaadha. Torofamaafasi. 71, the country was able to register a significant economic growth. The negative impacts of both internal and external factors. This is also about contrasting idea. Okay, it's about phrase. Okay, can I deal some idea? It's also it's about a phrase closimity. Also is in spite also of your in spite of inna of in kawasurati and see even though okay, even though also though no matter how, okay, so kunimartumada is contrasting idea chula. You know that you also though even though no matter how, so kunimartada contrasting, you know, I mean but contrasting idea actually. Garo mo about phrase of clause actually. Can have them samada despite actually. Okay, in spite of what sorry. Can have them samada despite actually. D. Taman to confirm is D. Okay. Why also in spite of even though is despite fununa timbaran. Rakon kap. Okay, torbatin number fan 72. Torbatin number fan the place is a longer way from here. I think we dash take a taxi. Again, it's about advice. Model verb is the place is a long way from here. Asra bai fagata. I don't asra bai fagata. I think akana faculty we should have taken no. Okay, we should take that no. Okay, yeah. Okay, see, we had no. We ought also talk about it. We ought to take it. Should if you ought to had bearing finance salary at you. Ought to should if he had bearing advice. The kanaf kesa ought to fulan kabu had in tau de misa bita. Okay. Okay, to said fun. My mobile phone is missing. Mobile key I dash dropped it somewhere. Okay, I would have dropped it somewhere. But okay, I'm missing. They must be fan beta. No, I'm sorry. To fun. Yeah, but to fun. My friend is sometimes hard to convince. I'm a but I like him what even. Okay, I'm a but I like him even. Okay, I like him even. Yes, even by Debbie Gartachul. Okay, sometimes hard to convince. But I like him even. Can I have you a custody to you? I'm a sister will fata. So to answer the family, beta. 74. To bottom of a fan, my mobile phone is missing. I would have dropped it somewhere. But go to knowledge. B.
Okay, I would have. I might have something. I would have. I haven't dropped. Okay, I haven't dropped this somewhere. But I couldn't. No, that means B. I would have. I would have dropped this somewhere. All right. 7 is 5. They are working, right? They are working very hard on the project, and dash they will complete it in time. Okay? They are working very hard on the project. Project kanatti baay'ee dalagaa jiranii. And dash they will complete it in time. You know what I'm saying? So convince it, and I'm sure that, and I have no point, and he stated kuni martu shakkii jechuudha. Kanaaf deemsa mala B, I am sure that they will complete it in time. Yeroo gaabatti akka xumuran abdii qaba jechuudha. So torbaatan shanaffaa mala B. Torbaatan jaffaan gaaffii grammar dhumaata kan dhumaate jechuudha. Have all the committee members arrived? Committee hundi dhufanii jiranii dash the meeting. It is possible to conduct. They have started. It is the chairman who called. And D, it is about time we started. Okay? Have all the committee members arrived? Committee hundi dhufanii jiranii. It is about time we started the meeting. Okay? Sa'aatiin walgayitii goonu jalqabuuf jechuudha. Kanaaf deemsa maadha D jechuudha. Kuni akkaataa galumsaatiin hubachuu jechuudha. Kanaaf daawwattoota kiyya gaaffiin giraamarii bara 2014 yookaan immoo akka Yuuroopitti 22 kan isin qophaa'e kana fakkaata bukuleetiin koodii 24 isin koodii biraa soqodhaatii naachuraalii ta'e sooshaali ta'e walitti galfadhaa jechuudha. Yeroo taanu paartii lama faratti communicative activities yookaan immoo akkaataa diyaaloogii dalagamu insurance irratti yaa beekamaadha. Yeroo baay'ee gaaffii baay'eetu dhufe yoo xiqqaate gaaffii gara oh my god. Gaaffii gara 76 hanga gaaffii 101 jechuudha. Kana jechuun gaaffii gara 25 oli communicative part jechuudha. Beekamaa jechuudha waggaa waggaatti dhufe jechuudha. Kanaaf communicative partiin baay'ee salphaadha. Yaa gaafis gaafatame deebisuu danda'u jechuudha. Deebii gaarii yookaan mustirii deebisuu jechuudha. Kanaaf yeroo taanu paartii lama faratti gaaffiiwwan communicative activity fi gaaffiiwwan dhumarratti dhufan kan haga 120 jiran walumaa lallaala gaaffii spellingii kan akka immoo letter writingii paragraph coherency kanneen ni daallachuudha. Ammaaf hadhaaf asuma sirraa dhaaba. Paartii lama fa'aa walitti deebina. Paartii lama fa'aa booda immoo jirandii conjectionii wantoota insurance barbaachisu hundayyuu ministeerri barbaachisu hundayyuu isin barsaa narraan fagaatina channel kiyya amma subscribe like share godhaa. Barumsaan isin barsiisu giraamarii akkasumas barumsa spookinii expressionii idioomsii barsiisuun kiyya yookaan immoo barattoonni an barsaa ture kan amma isin barsiisan hundayyuu irraa fayyadamaa irraa baradhaa. Yeroo hundaa channel keenya wajjin dabarsaa isin jaalannaa ammaaf gaaffii awwan asirratti deebise irratti yoo dongore yoo balleesse jechuudha. Nasreeffatanii gaaffiin kun deemsa akkamii kana taate gaafachuu dandeettan jechuudha. Yoo danda'e comment irratti ibsa kenna yookaan immoo gaaffii irratti ibsa kenna jechuudha. Ammaaf asuma xumura yeroo taanu walagarra nagaan tura. Bye bye.